Harka fuunee akkam jirtu wiirtuu miidiyaa irraa oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerra oduu waliin ansittiin ajjiitii nu faana tura. Tattaafiin Itoophiyaan dhiibbaa jijjiirama qabeenya qilleensaa ittisuuf kaka'umsa ofiisheen taasisaa jirtu biyyoota naannawaaf fakkeenya kan ta'udha jedhan barreessaan olaanaan dhaabbata misooma mootummoota baha Afrikaa Dr. Warqinah Gabayyoo. Dr. Warqinaan bakka agarsiisa ashaaraa magariisaa Itoophiyaan yaa'ii COP28 irratti qopheessite ilaalchisuun yaada kennaniin biyyoonni baha Afrikaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaan kan miidhaman ta'uu eeraniiru. Dhiibbaan kun yoo hin ittifamne naannichatti miidhaa daran hammaataa qaqqabsiisuu danda'as jedhan. Haaluma kanaan tattaaffilee jijjiirama qabeenya qilleensaa ittisuuf fudhatamaa jiran eeruun sagantaan ashaaraa magariisaa Itoophiyaan dandeettii ofiisheen gaggeessaa jirtu biyyoota naannichaaf fakkeenya ta'as jedhaniiru. Itoophiyaan sadarkaa idil addunyaatti dhiibbaa jijjiirama qabeenya qilleensaa ittisuuf tattaaffiiwwan taasifamaa jiran keessatti hirmaachaa jiraachuus ibsaniiru. Bakki agarsiisa ashaaraa magariisaa Dubaayitti qophaa'es biyyattiin humna haareeffameef xiyyeeffannoo olaanaa kennuun hojjechaa akka jirtu kan agarsiisu ta'us eeraniiru. Akkasumas dhiibbaa jijjiirama qabeenya qilleensaa ittisuuf sochiiwwan taasifamaa jiran kan mul'isu ta'uu Dr. Warqinaan kaasuudhaan kunis fuulduratti cimee akka itti fufu abdii qabanis ibsaniiru jechuudhaan tajaajila oduu Itoophiyaattu gabaase. Dhaabbanni American Fitch Rating kan dandeettii liqaa deebisuu biyyootaa xiinxaluudhaan sadarkaa baasuu fi dhaabbilee damee kanaan maqaa gaarii qaban sadii keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni kun gabaasa dhiheenya kana baaseen dandeettiin liqaa biyya alaa kafaluudhaaf Itoophiyaan qabdu hir'ateera jedheera. Itoophiyaan bara bajataa waxabajjii dhufu xumura irratti liqaa doolaara biliyoona 1 kafaluutu irraa eeggamas jedheera. Kafaltiin kunis bara 2025tti gara doolaara biliyoona 2tti ol ka'uu akka danda'us tilmaama isaa kaa'eera. Sababa kanaatiin Itoophiyaan carraan sharafa biyya alaatiin qoramushee akka dabaluu danda'us agarsiiseera. Itti dabaluunis kuusaan sharafa alaa biyyattii bara 2023tti gara doolaara biliyoona 1tti hir'achuus kaaseera. Kunis baatii tokkoof qofallee haalaan kan liqaa biyya alaa kafaluudhaaf dandeessisuu mitis jechuudhaan gabaasa baaseen ibseera. Kuusaa sharafa biyya alaa jechuun maallaqa warqee boondii yookaan waan gara biyya alaatti waan gara biraan gatii jabaa qabuu fi mootummaan sharafa biyya alaatiin haala salphaa ta'een gara mallaqatti jijjiiruu danda'udha. Maallaqni bal'inaan fudhatama qabu doolaara Ameerikaa waan ta'eef kuusaan sharafa biyya alaa mootummoota doolaara kanaan tilmaamama. Biyyoonnis kuusaa sharafa alaa qabaniin ciminnaa fi tasgabbii dinagdee isaanii madaalu. Kunis amanamummaa liqaaf daldalaaf investimentiif qaban kan agarsiisudha. Kuusaan sharafa alaa kunis bu'aalee hedduu akka qabu gorsaan biizinasii fi ogeessi herreegaa obbo Xilaawun Girmaa dubbataniiru. Akka ogeessi kun ibsanitti kuusaan sharafa alaa kunis liqaa biyya alaa dhala waliin kaffaluudhaaf kan dandeessisudha jedhaniiru. Gabaa addunyaa irratti haala hin eeggamneen yoo gatiin qaala'u fakkeenyaaf gatiin boba'aa osoo hin yaadamne yoo dabalu yookaan walitti bu'iinsi biyyoota gidduutti yeroo uumamutti gatiin mi'aa baay'ee yeroo dabaluu fi rakkoon uumamu dandamachuufis ni gargaara jedhaniiru. Kana malees investorotaaf amanamummaa kennaaf. Investoroonni biyya tokko keessatti hojii investimentii irratti hirmaachuu yoo barbaadan jalqaba kuusaan sharafa alaa meeqa akka ta'e ilaalu. Akkasumas haalli qabiinsa sharafa alaa maal akka fakkaatu ilaalu. Kuusaan sharafa alaa biyyattii liqaa kaffaluudhaaf kan hin dandeessisne yoo ta'ee fi meeshaa biyya alaatti barbaachisu galchuuf kan rakkisu yoo ta'e sadarkaa yaaddeessarra geessee jirti jechuudha jedhu obbo Xilaawun. Biyyoonni akkatuma dandeettii fi qabeenya dinagdee isaaniitti kuusaa sharafa alaa torbaanota baatiiwwanii fi waggootaan kan tajaajiluu qabaachuu danda'us irra jiraata jechuudhaanis ibsa kennaniin himaniiru. Oduu biyya alaatiin humnoonni lafoo Israa'el guyyoota 3 darbaniif walitti fufiinsaan haleellaa cimmaa erga raawwataniin booda amma immoo gara kibba Gaazaatti darbaniiru. Gabaasni miidiyaa Israa'el akka mul'isutti loltoonni Israa'el opereeshinii marsaa kanaan erga kaaba magaalaa kan Yuunis guddoo haleelaniin booda waraana lafoo kibba Gaazaatti labsaniiru. BBC'n taankiiwwan Israa'el iddoo kanatti mul'achuusaas mirkaneesseera. Hoogganaan humna waraana Israa'el Leetinaal Jeneraal Herzi Haleevi loltoonni isaanii kibba Gaazaa keessatti ciminnaa fi xiyyeeffannaan lolaa jiraachuus ibsaniiru. Kaaba Gaazaatti ciminnaa fi xiyyeeffannaan lolleerra. Kibba Gaazaattis kanuma raawwachaa jirras jedhaniiru. Qondaalli waraanaa Israa'el kun kanaan booda opereeshinii lafoodhaan gaggeeffamu babal'isuun shororkeessota adamsuun fuulaa fi fuulatti haleellaa raawwanna jechuun loltoota isaaniittis himaniiru. Dhukaasa dhaabuu torbee tokkoof ture booda Israa'el jimaata darbeerraa eegaltee haleellaa hamaa itti fuftee jirti. Jiraattonni kan Yuunis erga waraanni eegalee haleellaa sukkanneessaa akkasii arginee hin beeknu jechuudhaanis BBC'f ibsaniiru. Filattanii waan nu hordoftaniif galatoomaa jechaa oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa kanneen turanii sagantaalee wiirtuu miidiyaa biroo waliin turtii gaarii qabaadhaa.